Hai, Jee salmuun ilma guddateetu namaa. miti aan uumame jechi akkuma ilma namaa kana dhufee naannoo guddachaa dhufe moo Akkasuma guddachaa dhufe wangeela Luuqaas irratti barii mana qulqullummaa keessa taa'ee manguddoo irraa waa barachaa waaqayyo irraas waa barachaa akkasi guddate jaabar ogummaadhaan manguddoo irraa barnoota fudhachaa guddate jaabar akka nuti mana barumsaa deemne zeeroo kilaasii irraa akkasi barachaa guddannu sanitti manguddoo irraa waa barachaa guddatee jaa ogummaadhaan. Ogummaallee dabalata. Namni Ogummaallee dabalataa sana guyyaa guyyaan dabalata malee wannaadhaallee miti jechuun ogummaan qabu ture. Mucichi guddachaa jedha. Mee qoy viidiyoo isin baasu gin ala ba'e niitoorkiin akkana dalaguuf jecha. deebitee nutti foofi bakka achumaan. hin qaba yeroo xiqqummaa isaa suuraa isaa hin qabdaati. Maal jedhaa mucichi immoo guddachaa jabaachaa la hawla wala quwwata illa billah. Amma iddoo kana mucichi kan jedhamaa eenyu beektanii Yesuus ibar. Sinii galee Yoosefii fi Maariyaam akka seera gooftaatti waan hojjetamu hundumaa erga raawwatanii gara biyya Galiilaa gara mandara isaanii Naazreetii deebi'anii. Mucichi immoo guddachaa kama guddatu ku eenyu inni Yesuus. Jabaachaa kama ganaa jabaataa deemaa ku eenyu Yesuus. Akkuma san ogummaalee dabalataa ogummaadhaanis jedha. Guutaa adeemee jedha. Kana dura ogummaaleen qabu qaamni isaallee xiqqoo ture. Ayyaanni Waaqayyoos isa irra ture. Laal. Osoma akkas ta'u bade. Jechuun Waaqayyotu bade jechuun hin ulfaata. Badee barbaadaa turan. Haadhaaf abbaa jalaa badee meetti isinii dabala. Abbaanii fi haati mucichaa wagguma waggaan ayyaana Faasikaa ayyaanessuudhaaf gara Yerusaalem in dhaqu turan. Mucichi waggaa 12 yeroo guutetti akkuma amala isaanii ayyaanichaaf ol ba'anii waggaa 12 ta'e beekama. Amma yeroo kana waggaa 12. Waaqayyoo umriin 12 jedhamee laakkamu an Yesuus hima arge. Waaqayyoo umrii isaa laakkaane. Ayyaanichi erga darbee gara mana isaaniitti yemmuu deebi'anitti mucichi Yesuus laal mucichi eenyu ka jetteef asumaan deebii arsii gaafii gaafattee turte koomentii mucichi eenyu inni ka jetteef mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafe abbaan isaa fi haati isaas garuu akka inni biraa hafe hin beekne barbaaduu eegalan. Miiltoo wajjin waan jiru se'anii adeemsa guyyaa tokko erga adeemanii firoota isaanii bira. Gaafiin qaba. Abbaan Yesuus. Abbaan Yoosef asikka dubbatamaa Yoosef abbaa ka jedhame. Haati immoo Maariyaam. Luqaas boqonnaa wannaa irratti illee Luqaas boqonnaa 3 irratti illee abbaa isaa gaafa laakkayan ilma Yoosef jedhanii laakkaan isallee ragaa sii baasa achumaan jechuudha. Ergasii booda barbaadanii eessa nu jalaa badde si barbaadaa oollee bar haati keetii fi jedhanii gaafataniin si barbaadaa turre yaaddofne si barbaadaa turre jedhaniin kun laal abbaan isaa fi haati isaa achitti yemmuu isa argan irrifatan haati isaa yemmuu yaa mucaako maaliif akkana nu goote mucaako jettee waamti malee Waaqayyo koo jettee waamtu Maariyaam asumaan yaa mucaako jettee malee yaa Waaqayyo koo jenneeniin mucaako jettee waamti haati bar yaa Waaqayyo koo jettee waamtu yaa mucaako jettee Allahu akbar wallahi hedduu nama ajaa'iba mucaadhaa miiree isiidhaaf Osoma Maryam jiraattee warri kiristaanaa Osoma Maryam jiraattee warri kiristaanaa Maryamiin jechuudha. Yesuus waaqa keenyaa jeniin mucuma kiyya saniitu waaqa keessanii jettiin yemmuu isin. In kolfitiitti kolfiti. Wallahi itti kolfiti jechuun ajaa'ibsiifatti uummanni kun sila fayyaa qabaa jettiin mucaa kiyya akkamii waaqa jedhaniin jette. Kaan harma osee guddise. Daa'imaan gara baadhee andaa'e. Ka garaa ji'a 9 na turee ergasii boodaan an dhale. Ji'a 6 yookiin ji'a 9 yookiin ji'a 10 garaa turee gadi ba'e. La hawla wala quwwata illa billah. Maaliif akkana nu goote mucaa jedhaniin? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofnee si barbaadaa turre jedhaniin laale. Badee barbaadaa turan. Akkanatti Waaqayyoon kiristaanota yeroo duraa badee barbaadaa turan jechuudha. Mucaan Maryam, mucaa Maryamiitiin. Akkuma san ammallee Luqaas waggaa yeroo barsiisuu eegalu waggaa 30tti jedha. Haga waggaa 30 kana maal godhaa ture?
Yesuus hojii isaa hidda dhaloota Yesuus yeroo lakkaan. Yesuus hojii isaa yommuu jalqabe dhalatee akka waggaa 30ti. Waaqayyoo dhalatee waggaa 30 jedhamee laakkaamu an Yesuus hin malee nageenye takka. Waaqayyoo kiristaanota malee ka umrii isaa laakkaanii dalagaa yeroo eegalu waggaa 30 irraa eegale ka jedhaniin isa malee an takkaan argine. Jiruma kiyya keessatti dhageenye illee. Laali waggaa 30 dhalatee. Waggaa waggaattillee happy birthday kabajanii fi bar. Waggaan kabajaniif dhaloota isaa dhaloota waaqayyoo kennaa jedhanii. An dhaloota waaqayyoo kabajamuu fi waaqayyoo kiristaanota malee ka biraan argine. Dhaloota waaqayyoo keenyaa kabajina jedhanii. Happy birthday to you jedhuun isa. Naafanii godhatee wallahi. Ana baabaa ikki balatee fi ta'uun harkaa fudhatee qaba. Happy birthday to Jesus. Fayyisan jedhu. Wallahi iddoo jechuun mee xiinxallaa wallahi mee akkanumatti xiinxallaame jechuun amma osoo uummanni islaamaa waaqayyoon isaanii dhalateeti wanna jedhanii akkatti nama asaaqa qulaala jechuun akkamitti akka nama qaanfachiisu baga alhamdulillah rabbiin keenya kan hin dhalanne ta'e alhamdulillah qur'aana irra rabbiin keenya hin dhalatu hin dhalanne jedhee suuraa boqonnaa 112 irratti lafa kaa keenya wanti dhaloonni isaa kabajamuuf tokko illee hin jiru. Tole akkuma san hidda dhaloota isaa yeroo laakkaanis ilma Yoosef jedhanii laakkaani. An waan ammallee na dinqu keessaa waaqayyoo hidda isaa laakkaamu Yesuus hin malee argine waaqayyoo kiristaanota. Akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Waaqayyoon hiddi isaa laakkaayamu. Mee rabbumaa jedhaa xiinxallaa. Akkamiin namni waaqayyoon hidda waaqayyoo laakkaa jiran? Akkamitti? Hin ta'u sun lakki hin ta'u sirrii miti. Hidda waaqayyoo laakkaa'uun gonkuman ta'u abadan hin ta'u. Hin ta'u. Hidda waaqayyoo akkamiin laakkama? Akkuma sanis hidda isaa yeroo laakkaan ilma Yoosef jedhaniini. Yoosef ilma Eelii jedhee itti fuuf. Amma iddoo kanatti waa hedduu irraa arganna. Dogongorri illee akka jiru. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos hiddi isaa Yoosef irraa laakkaamuun dogongora guddaadha. Sababni isaa maaliif? Abbaan qabu waan ta'eef inni. Mariyaam qofarraa dhalatee waan ta'eef. Dogongora macaafni qabu keessaa tokko ammallee asitti isa kanaadha. Laal. Hattaan dhaloota isaa yeroo laakkaa'ullee dogongoree jira. Inni ka Mariyamiiti malee ka Yoosefiiti miti. Abadan. Abadan inni ka Yoosefiiti miti. Ka eenyuti? Ka Mariyamiiti. Mariyam Isaanuu ka waaqayyooti jedhanii. Isaanuu ilma waaqayyooti nuun jedhanii. Ilmi waaqayyoo waaqa Yesuus ilma waaqayyooti nuun jedhanii. Kiristaanota ajaa'iba. Macaafni isaan silaa Yesuus ilma waaqayyooti jedhanii silaa irraa nutti lallaban kun hidda dhaloota Yesuus Kiristoos jedhee ilma Yoosef irraa maaliif lakkaa'aaf Yesuus? Wallahi gaafii ajaa'ibaati. Luqaas boqonnaa 3:23 irratti hundi kiristaanota isin bira jira macaafni. Luqaas boqonnaa 3:23 irratti hiddi dhalootaa yeroo laakkaamu ilma Yoosef jedhan malee hidda dhalootaa yeroo laakkaayani ilma waaqayyoo jenne. Hiddi dhalootaa yeroo laakkaamu ilma waaqayyooti miti. Maaliif ilma namaa irraa ka dhalate nama moo bineensa moo waaqatu dhalata namarraa? Amma ani akka mataa kiyyaatti gaafiin kiyya bakka Yesuus kanarratti Yesuus ilma eenyu akka ta'e addanaa baasuu barbaada. Maaliif jennaani kiristaanonni ilma waaqayyootii jedhanii Maatiyos boqonnaa 1 irratti kan dhufee Mariyamitti dubbate kaadhimaan ta'e Mariyam hafuura qulqulluun ni ulfooftii jeeni. Maatiyos keessatti kan isiin akka ulfooftu godhe hafuura qulqulluudha. Luqaas boqonnaa 3 keessatti ammoo ilma Yoosef jedhamee lakkaa'ama. Abbaan Yesuus kun waaqayyoodha moo Yoosef moo hafuura moo nama hedduu lakkaa'ama. Macaafumaan lakkaa'e beek. Hafuura qulqulluun ni ulfoofti kan jedhe macaafa Maatiyos boqonnaa 1 irra jira. Ilma waaqayyooti kan jedhuun kiristaana. Deebi ilma Yoosef kan jedhuun
Luqaas boqonnaa 3 keessa. Amma waan kana namni tokko gaafa dhalatu dhaloota isaa irratti inni kun ilmaa baluu irratti yoo wal dhabani ilmoo dhalatte san kan abbaa adda baasuu danda'u haadha. Haadha beeka waan ta'eef ilmoo haadhaa tokko kakataa jedhani. Haati ammoo wangeela Luqaas kana keessatti yaa mucaa koo maaliif akkana nu goota anaa fi abbaan kee si barbaannee si dhabnee jetteen. Anaa fi abbaan kee si barbaannee si dhabnee Yoosef baanteef. Waan yaadachiiste asumaan nama watu asin naannawa keenyatti injiraami kunoo dhaalaan fa'a namni walitti qareeti yeroo baay'ee walirraa dhala erga abbaan kun du'ee ka'een booda dhaalaan walirraa da'an namuma naannawa keenyaati waggaa lamadhaa waan raawwatamedha wanti kuni waan kanaan wal fakkaata achiin wal kassasanii kuni abbaan kaanii irraa du'eera abbaan irra maandhaa immoo hin jira lubbuun. Abbaan irra maandhaa kun lafa namticha kanaa fudhatuuf jecha kassasee abbaan kiyyallee du'ee jira lafti kunillee kiyyaa jedheen lakki achiin amma deebi'aniiti wal kassasanii mana murtii dhaqan achiin gaafa mana murtii dhaqan haadha jala lachiituu fidan kakaanii du'ee jira kakaanii waan dhaaleeruuf jecha hin jira isalleen fidan achiin mana murtii dhaabanii mucaan kun ka eenyuuti jedhaniin kakanaa du'ee jira kakanaa kun amma achi isa waliin dhaabataa rusanii jetteen. Maa kijibdan kijibin jennaan yeroo awwaliin ciisu situ jira jetteen mana murtichaatiin nama guddaadha warri durii kun beektaa hin qaanfatu jechuun mana abbaa murtii nama kun poolisii guddaadhaan jedhu. Yeroo awwaliin ciisaatiin waliin jirta maa kijibda kanaan jette jetteen anatu beekamu situ yeroo san na waliin ciiseera jetteeniin hagammaa sammuu seefna ta'e amma dubbii ati dubbatti santi sana yaadachiise laal ati na waliin jirta yeroo san jetteeniin. Amma iddoo kanatti abbaa kee jetteeniin abbaan keetii fi ani jetteeniin. Kanaafuu abbaa ka adda baase isiidha jechuudha. Abbaan Yoosef ta'aadha jechuudha bifa kanaan. Akkasi waan kanarratti ammoo nuti musliimonni ammoo macaafni quraanni keenya keessattis abbaa Yesuus jennee abbaa dhibba takkaan hin yaamnu. Asitti Yoosef achitti abaluu achitti afoora achitti abbaa achitti maal hin jennu. Waan wal dhabdiin qabne tashakkiin keessa hin jirre tamamiin keessa hin jirre ta bakka dhibbatti wal faallaa naasoyne ta suuraa tana keessa waan sana naasoyte suuraa tan keessa waan sana naasoyne jecha tokko qofa amanna nuti musliimonni waan Yesuus irratti rabbiin dandeettii isaatiin abbaa malee haadha qofarraa isa uume jennee amanna kun shakkii takka illee hin qabu.